baatee jirti waa hunda eerpoortii jirti shaanxaa isii qabattee kana hunda uummannis ni beeka waan uummata irratti goone waan ta'eef akkamitti kaansel ta'uu danda'e maaliifis kaansel jalaa godhan eenyu akka kaansel godhe makki ani garuu bo'uun barbaadu haga nama tokkotti natti dhagahame ani waan kana maallaqa kiyyaan hojjedhee Nasriitiin na sirreessi mucaan kun na jalaa deebisaa hin jiru tikkeettii fi viizaan erginaan gaafa mucaan eerpoortii geessuun akkamitti kaansel ta'eera deebii duubatti dhudhaan maallaqa kiyyaan hin baasii fi bar maayinni makkii maayinni akka kanaadhaaf naan galee danda'e dubbatachaa hin jiru nan tasgabbaa yeroo tasgabbaa mucaan eenyu ka kaansel goosise eenyu mucaan eenyu Oi nas sahibu kayaknya bayi macam teman yang berarti nanti marian nas sesuatu sahib ada boleh ama semut sahib nasriti mo mucang sahib nasri turban tokkotti maddeni waan kana kanatu jira biftu fidan jira mana argeera nas mali nasri miti ga sahib nasriti mali no nasri miti nasri ni masih indipatini mucaa kana sirraa ya nasri waan gaarii na gorseeyyu nuti nasri waan gaariitti beeyna waan hojii gaariitti beeyna sigalee amma mucaan obsa ammas dubbii xarafa qabdanii fiigina mucaan saahiba nasreeti jaan amma mucaa harkachuu hin dandeenyu akkamii harkanname Nasriitti sheer godhaani Nasrii no wangoone Nasriin yeroo kamiyyuu sappoorti na godhe abshiri masii maaliif kaansel jalaa godhe maaliif rakkoon inni itti kaansel godhe maaliif akka inni na jalaa godhe immoo mucaa kana hin kennuu jedheera makkiyaattis immoo mana madaamii hojjetti malee bakka biraan hojjettu jette miti ani immoo jechuudha viizaa mana madaamii hojjetti malee bakka biraan hojjettu Mboini bitu mboini rakon kabu karale umata kana sibra dabate amalle umatu kana tu sibra dabate rakon kabu mboini shi fida wallahi Messi fida by the way disrespected aku dugungan sima mucani be bakki maaliif kan aduran kana sale waa hunda itti erge waa hunda itti hime rakkoo mucaa kana argaa jiran har'aatti shi airportii ga'u kana sil gochuumsa maali Rakko jiru waan itti meef mucaa duuba deebisanii dhaggeeffadha. Waan viizaan feekii ta'eef achi seentee akka hin qabamne paaspoortii ishii irratti akka hin barroofneef akka duuba deebitu godhame kun dubbii ifa jiru amma kana wal dhoksuun hin danda'amu amma gabaabumatti. Isaan immoo wal beeku makkiini callisii masinaan jennaan callise malee wal beeku. Ishiin achi keessa gallaan ala tuulii dhaggeeffadha alaala. Hiniyyina amee wal jala waan dhugaan akkanatti hin bahu mucaan sun olitti dhiyaate yookiin makiin mana abantu yookiin kennuun. Ol sillamaan hol biratti baatanii shirri biiftuu mijayyoo haadha hin qabne mana irree akkatti hin deebine haalatti gad darbattanii akkana godhuu kana haqni mijayyoo kanaa bahuu qaba. Dhugaa rabbi hambiriin kun nama raree miti garuu dhugaan na quuqe. Haalatti gattanii viizaan baanii ergisaniitu. Nuti qabadhaa. Takka dubbatanii keessaniif nagaanaa ta'u. Wanta kana jalqabaa kaasee hordofaan ture yoo yuunivarsiitii irra galuu baaddellee mana makiitti illee suma jedhamtu yeroo biiftuun boossullee hordofaaman ture jalqabaa kaasee immoo kana dubbatamaa jira. Maaliif nama sana adda baastanii maqaa isaa himtanii maali maqaan isaa silaa warqiidhaa dogoggora hojjetemni fiddanii miidiyaatti gaaffii kanan gaafanne amma kana sana jedhamu dhugaan akka kanaan bahuu hin danda'u nama sana fidaa gaaffii gaafadhaa dhugumaan viizaa feekii baaseera taanaan itti gaafatama guddaa qaba ofiisaatiyyuu seera jala oola sinii galee wanti hundumtuu akka asirratti haasa'amu miti seeraa fi heera mataa isaa danda'e qaba kanaaf nama sana fidaa namni sun haa dhiyyaatu maqaa isaallee dhimmatti dhokfamuu fi hin qabu dogoggora hojjetes waan gaarii hojjetes dhufee miidiyaa irra bahee asirra bahee haa dubbatu wanta jiru seeraa fi heeraan haa gaafatamu itti adeemamu. Okay, dhugaan nama tokko akka jallatu hin barbaannu asirratti eenyu yoo ta'e kana jechuun barbaadan waan mana hordofaa tureef nama gastii ergadde. Yes, akkas kinoo kennu malee masirraa bicha dubbii fuunee dhugaan biiftuu hin bahu ane jara kaanii dhimma keessa. Garuu mijayyoo haadha akka hin qabne bakka bulta akka hin qabne akka mana kiraa keessa teessuun beektu kiraa keessaa ba'i akkana godhi jettanii mijayyoo kana fuutanii goodatti gattanii manatti ol dacha'uun hin danda'amu.
فدا دوغاشي بكتر abbichi maaf hin baanedha. Ati oolmaan beektaa ati namicha maaliif hin finne miidiyaatti maaliif hin gaafne? hin beeku ani hin beeku bar duratti si bilu Akkoo masiin immoo maaliif hin finne lamti nom dabbu maaliif dhoksa? asabsiisedee yaalaa ture nan dandeenye beektaa kana Dhoksaan ikkoo hin barbaachisu bara. Inde nama sana fidaati gaafadhaa bakka arga dogoggora kan hojjete macheen maqaan isaa dhokatee nafu miti akkasumatti yaa saba. Akkas ta'e gaariidha deena mana maaliif dhokata? Ilan seena qoy kennuudha seena kuma mucumatti biizaa mijayyoo kana baase fida lakkoofsa namicha kanaa qofaanii ilaala si gadi been kaardii guutee dawwala fida dhugaa bakka jirtu barra Bilbilte maal goota sana? yoo buleettii qabdu ta'e fida namticha ragaa si ba'ee waan yookiin masiin rakkoo qaba yookiin namicha rakkoo qaba nuyi gidduutti wanni farannu tokko hin jiru garuu biiftuun dhugaa malee deebite dhugaa malee gezzamni ijoollee akkam jirta amma waa'ee biiftuun deebitee waa'ee biiftuun galtee osoo hin taane biiftuun rabbi hoyyee borusu dhufti iftaanis fiduu danda'a namni amma isin kan irratti mirkaneessuu qabdan namtichi dhufee TikTokii masii irratti kootu si barbaada. maashaallah Kootu TikTok irratti maal maashaallah. yookiin makii tu bareedin makii horoo rakkoon tiktookii masii irratti Kootu TikTokii masii irratti. maashaallah maashaallah chapa Itti gaafatamtaa kootu. Ayyeesh. kun hattuu cimaadha. Isa kana inni asitti dhufuudhaan kennuu yookiin makii mana banaa abite akkanatti gadi Karaa dubbadhaa taraa dubbadhaa hoyi illee barbaadu an haqa kiyya barbaada ijoolleen na himataa jira haqa Koin Oromoon dilli tun si waliin jirti laal namni Oromoo kumni Rakkoon qabu shi rakkoon tokko hin jiru sirreeffama bakka achi hin jedhu. Mboon shamoo ati micoota kana baay'ee biiftuu kun si biratti micoota kana garaati samiila itti raamuranii akkatti koofartee gammachiisaa yaa ishee wajjin hin gali bakka kun fuudhitii galiitii rakkoo tokko hin jiru sirreessa ishii boru nakkee sirreessa. wanti dhiphattu hin jiru ana jiran jira Yaa okay fuudhii. Karaa kun Oromoon dilli tun jira jechaa jira meegis wajjirra barra yaada boossi wanta nama hojjetu hin jiru kun sagalee ol kaasaa digis takka jirra jaa jirreedha rakkoo tokko qabu shi maaki. maal jechuudha Rakkoon hin jiru shi. hayyee biifu karaa cufee jechuun Oromoon si waliin jira akka jettuun godhin amma deeqaa kana keessatti. Oromoo waan akkasii yaadini dee ataasi. Nan beeka akka siraa gootu shi jechuun daa'imman nama kaffaa garuu bakka amma Godhuu hin danda'u. Viizaa yoo qabaatan darbuu hin danda'amu. Haalli Duubaa itti deeman yoo sirrii ta'uu baatellee nama mana kiraa keessaa bahee mana gadhiisee deemu micoota na Oromoo jiraachisaa siin jee akkan siimetti mana gadhiistee shaanxaa fudhattee eerpoortii bararaa eeggatu jirtu teessu kaansir godhu jechuun karaan sirrii ta'uu baatu hin ibsu jechuudha. Karaan sirrii ta'uu baatu osoo mana gad hin dhiisin osoo shaanxaa fudhattee eerpoortiin deemin dura yaaduun irra jiraata. Okay? Jedheef kanaaf alulbaasitti waamnee gaafachuun laazima yookaan dawwallee fi gaafachuun laazima. Karaatu dabarsuu dhabanii kaansiil ta'ee waan kana isarraa adda baafachuu barbaadetti maaliif asida viizaan asii baantu jira viizaa fakkeenya impolomentiin achi dhufan. Impolomentii makana warri achi hin barbaadu warri viizitii barbaada waan ta'eef Itoophiyaa irraa. Manallee amma anaatu siif kireessa jechuudha. Takkiin mana biraan bikka deemtu anaa siif godhaa waa hunda amma sii tolcha. Amma deeqaa kana keessa sii tolcha gisee mana kan asirraa bee humaa yaadiin biiftu gee hin boohin bakka Nasreellee si waliin jira anis ni jira ijoollee Oromoo hundi si waliin jiranii hin boohin. Amma asirratti maal akka ta'e biiftuu tokkoffaa masii biiftuulleen an dura jecha gaafuma awwalaatu yeroo tokko masii qoy gaafa jalqabaatu ammucattii tan akka isin ijoollee taate argee laayivii irratti maaliif biyya arabaa kana gatii beekuuf hin deemini biyyuma ambaatu hin deemini taa'ii dalagadhu jedhee birri 200 sana harkaa farka uummata irraa gorseef sii galee ta'umsuma irraa yoo yaadamu gattiin tun biyya alaa deemuu keessa hin jiru maaliif ijoollee namgattiin kun akka argitu kana sii galee lammaffaa ammoo osoo biyyaayyuu baatee qabaayyuu dalagattaa ta'eetiif haadhaaf abbaan qabdu duniyaa madaf qofii kanayyuu eessa walii qabatti waa hedduutu jira sii galee
kan maafu jecha hin deemini jedheeti gaafa birri san gorsuufu booda garuu viizaa sii baasna jedhanii ni jenna yaada dhufu kana ka isheen qabatte jechaadha amma haa gabaabsinu waan kana karaa gabaabaa masiilleen hin jirti kinoo karaa gabaabaa viizaa anin baasaa fi hawwii kadhadhee hawwiin araba irraan viizaa haa baastuu fi maqaa arabaatiin akkaataa mucayyoon kun itti dhufuu dandeettu irratti haala haa mijeessunuufi waan gara biraa isiillee miidiyaa irra teettee booyuun kana kana jechuullee hiikaa takka hin kadhadhe viizaa mucaa kanaa naa sirreessi naa Ibtu video cuma. bo'aa jirti jedhee miti anam as gubbaa irratti badiin ani qabu maali beeku Simee makii yookiin viidiyoo irratti cufi. Maaliif waraabanii ajandaa godhatu? Naasiroo mucaan kun torban tokkoon dura Masi ati badii qabdaa osoo ila ati badii qabdaa osoo hin taane namni ati waliin hojjettuu fi namni viizaa ati baasistee sunii fi si gidduu walii galtee jiru simaaf rabbitu wal beekaami waan irratti wal dhabdan maaliif akka kaansel godhe siifisatu wal beeka anuu gaafadhee naa erge anuu ediis godhaa fi anuu waan jiru hin sirreessaa fi dokumentii isii kana orjinaaluma isii kana bichaa naa ergaa jennaan waan jiru masii waliin dubbannaa naan jedhe kana caale ammoo dhiibee deemee awwaa jechuun hin danda'u maaliif an jaarsummaan ergatta waan ta'eef sii galee ammallee taanaan atillee waan dandeettu yaalte hin taaneemi wanta kana maallaqumatti xumura karaa gabaabaa maakiilleen namni qarqaaru barbaadan gurreelleen as jira ramadaanillee as jira maallaqumatu fura waan ta'eef mucattii bakka isiin jiraattu godhaafi an gama kiyyaan ila waan wanta kittiin gama kiyyaan ammaa booda wanta kittiin barnootni guddaan asirraa argadhee jiraate masi wama harka ilma namaatiin ta'u kamuu namni fedhe waan akkanaa godhe jedhee waadaa akka galu taate qabaa miti isa kan akkasitti dhiisna kan ishee kanaa kaansil ta'ee jennee dhiisnayyuu ani garuu dabarsee Naasir mucaan kun haadhan qabdu namicha kana faana gwaddeenyaadha jettee an miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu maallaqa yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa maallaqa 700 ol irraa qaba deemiit itti naa haasa'i mucattiin kun 700 maal gochuutti kennite madde mositti ni manne Naasir maal gochuu bidu 700 wali kennite lammaffaa viizaa biiftuu baasuuf 700 maaltu waa'ee viizaa biiftuu miti waa hunda sitti mee Amma bargee jira. raasaa jiru waa'ee viizaa biiftuu waan ta'e waan biraa Nama sagalee hin qabne hedduutu akkana ta'e jechuudha barammami. bar Naasir dhugaatii yana jalaa rabbiin kan jechuudha addunyaa kana dhiisee deema malee haqi koos badee mucattiin kunis haqa dhabdee mimmaan ishee buustee jechuudha yoo dandeessan dhugaatii yallee yoo dandeessan biiftuun illee maaliif kaansilii taati ergan ani tikkeettii mureef erga itti ifaajjee maaliif shashaffantanii irra darbuun maa barbaachisa Naasir rakkooti maan dubbanni Nas meegista kanaatu masii hojjaasa masii shashaffanu miti bar mucaa fi ati sababa wal dhabdanitti miti khabiiftuun amma haftee bar akkasii bar wanta sababa wal dhabdanitti kana faana